Egaa waltajjii har'a gaggeeffame waltajjiiwwan kun waltajjii har'aa waltajjii isa xumuraati. Tanaan dura waltajjii gurguddoo shan gaggeessinee jirra. Waltajjii kanarra kan eenyu manneen amantaa hunduu mana amantaa isaanii keessatti nageenya amansiisaa fi itti fufiinsa qabu akka fiduu danda'anidha. Kanaan kadhannaa akka kadhatan warra amantaa isaanii hordofan hunduu haasawa jibbiinsaa sabaaf amantaa da'oo godhaterraa of eeganii jaalala amantaa yeroo kamuu jaalala labsaa jaalala kana daran babal'isanii akka labsanii fi fakkeenya akka ta'an hin barbaada. Waltajjiin amma gaggeessine kun isa kaan irraa adda kan ta'u tokkoffaa maalinni gaheen abbootii amantaa karaa jedhuun sirriitti hubachiisuu dandeenye jirra. Hirmaannaan shamarranii fi dargaggoota manneen amantaa keessatti maal ta'uu qaban kan jennurraa sirriitti hubatanii jiru. Gama biraatiin haasofni jibbiinsaa maal fiduu danda'a akka biyyaatittis akka naannoottis akka magaalaa keenyattis kan jennu sirriitti hubatanii jiru. Kanaaf har'a immoo isa guduunfaadhaaf ejjennoo hojiiwwan kan ittiin raawwatan qabxii 10 kan qabu ibsa ejjennoo baafatanii adda ba'anii jiru. Kan biraarraa kan adda isa godhu namni hunduu hojjechuudhaa fi fedhii fi kaka'umsa gaariitu keessatti uumame jechuun hin danda'amu. Gaariidha. Egaa akka mootummaatitti mootummaan araara nagaatiif yeroo maraa labsaa jira. Isaaf banaa ta'uu qaba. Haga dhumaatitti deemuu qaba gara mootummaatti kan jedhu. Hawaasni egaa haga danda'ameen hawaasni duraanuu nagaa barbaada. Manneen amantaatis wanni leenjisaa jirruuf wanni hubachiisaa jirruuf abbootiin amantaa nagaa akka lallabuu danda'anii fi qaamni bakka fe'e haa jiraatu. Amma qaamni bakka adda addaa jiru kunis amantaa mataa isaa qaba. Kanarraa ka'ee abbootii amantaa waan dhaga'uuf abbootiin amantaa kanarrattis akka hojjetan hin jedhaani gara kiyya.